immoo akkana gargaaru nan amana. Isaantu na waame toontaane sagalee kaleessa asitti natti dubbatametu na gaggeessa. Oi kamisa waaqayyo sitti dubbate. Jimaata immoo elo. Elo naan jedha. Hawwii kootu waa'ee kee mari'an. Mari'an. Nabi amaluu jedhaare. Galata namni goota. Alahaan kaleessa karaa si dhaabe arra barbaachisaa. An beeku galgala kan. Hin beeku galgala kan. Namni barbaadamu jira naan jedha waaqayyo. Nama torban barbaachiseera galgala. Jedha dhiyyaatiin dookimentiin koo jedhaa mala badaan. Galmee koo jedhaa dabadaan. Ilaalcha keessa galeera jedhaa. Ameen haleluuyaa. Dookimentiin gaa'elaa, dookimentiin hojii karaa kamiyyuu kan karaa dhaabbate arraa fi xanaa ba'u. Dhankii eessaa dhuftee maaltu sii ta'e? Ani maqaan koo Hawwii Yaaddessaan jedhama. Kan ani dhufee godina Horroo Guduruu Wallaggaa Shaamburraa dhufee. Kan ani dhufeefis addanaa Waaqayyo waan naa godhe wanta gurguddaa baay'ee naa godhe isa keessaa waan lama dubbachuun barbaada. Torbee sana narraa kamisadha. Obboleettii ta'u ani Shaamburraa dhufee dhufama. Akkuma beekamu leenjii kan dhufee leenjii sun immoo baratanii isaa biyya alaa deeman mootummaanii akkasii osii fudhatanii malee akka hin deemne jedhanii warri dura deemanis warri dura hin deemnes COC'n sin barbaachisa jedhanii naan gara laqqamtee dhufee gara laqqamtee sana akkuma hiriyoota koo galmaa'uufan dookimentii barbaachisa dookimentii koo qabadheen paaspoortii koo qabadheen dhufee gaafa dhufee warri na waaman sunis akka dhufe sana hin taane as geenyaanii dookimentiin keessa dogoggora. Yeroo dura achi biyya kee jirtu gara lafa kanaa kan si fide achitti wanti si bilbilame jira moo wanta dhattee dorgomtee qabdu? Kootuuti galmaayii ijoolleen galmaa jiru naan jedhanii namootaas keessaan na waame. Gaafan as ga'u immoo dogoggora qaba dookimentiin kee paaspoortiin keekis dogoggora qaba naan jedhanii waajjira sana gaafan deemu hin danda'amu galmaa'uu hin dandeessu naan jedhan. Ammas ittuma deddeebi'ee guyyaa 4 deeme ejensii gubbaa jira niiw gararraa ejensii tokkoon paaspoortiitti fudhatanii balataa irraa dadhabamnaan olaan bahee achii isaanii nan gaafadhee hawwii maal goonara hin danda'amu naan jedhanii ammas deddeebiin gaafa arfaffaa sanaa biiroo sanatti gaafan deebi'u ati obboleettii yoo jette dubartiin tokko biiroo sana keessa ati nutti deddeebitee kanaa booda hin sihiisin kana waan ta'eef kanaan achi bahi biiroo kanaati kanaan achi midhamtaa naan jedhan. Egaa nani dhufeefis mana kiraas qabadheera achi Shaamburraa bahee nan dhufee barachuufan dhufe akkuma namaa dookimentiin koo dogoggora qabu paaspoortii immoo ittiin deemee. Nan dhufee bakka abdii kutadheen gaafa guyyaa 4 sana roobii anan galee. Galeeni bakka nan dhiise waanuma xumurameera jennan dhiise waaqayyoof immoo hin danda'aman jedhe. Achi kamisa sadanarraa obboleettiin tokko bilbilaan waan daawwala eenii naaf kadhadhaa daraa. Ani baay'ee rakkina keessan jira kun naa milkaa'uu didee kan dhufeef immoo kanaafi birrii mana kiraa immoo kaffaleera garuu deebi'ee immoo ittiin galu immoo hin qabu jedhe kootu naan jedhanii. Nan deeme sa'aatii sanatti na waamanii gaafa dhaqu sii kadhachuudhaaf naa kadhachuudhaaf na waamanii silkiitiin naan naqee innaan isa sin na waamtanii ganamaa jennaan hin qaqqabanii hojii harka koorraan qabadheeraa naan jedhan. Dura siin kadhadhattee si waamu. Dura siin kadhadha kootu naan jedhanii manaa na waamanii. Gaafa kadhattu immoo maal jedhan? Hin qaqqabuu hojii harkarraan qabaa naan jedhan. Gara sana keellaa jedhu beekuu karaa keellitti sana ol baheen waaqayyoon koshaa eebbisu obboleettiin koo kun akkas madarakiira jirti tajaajilti garasumatti dhagee sagalee gaa deebiin galuun jedheen waaqayyo oddoo sagalee ishee dhageesse sagalee obboleettii koo sanaan dhagee sagalee sagantaan gaggeeffamu jechuudha. Sagalee dhageesse lafa garaa. Oddoo saamona wallaalee naannaannee gubbaa kanarraan dhufee aabadheemmos gararraa kana iddoo sana wallaal hin galu deebiin jeeka. Bowaan deemaa hin deebii galinaan jedhanii deebee galuuf immoo xiqqoonatti ulfaataa kiraayii immoo fudheera. Achi sagalee obboleettii kana dhageen as kana ga'ee aaba'ennaan barriin asiin jira olan seenee as kanan taa'ee waaqayyos immoo na gargaare akkasuma paaspoortii koskoo keessatti hin baadhaa. Eessatti baatta paaspoortii? Harma koo keessatti hin baadha. Achumaa ba'e.
achi as kanan taa'ee namni isinii hundumtuu xumuramee booda waaqeffannaanii sagalee waaqayyo xumuramee booda gara kadhannaaf gara raajummaatti seename nama sin beeku sabana kana sin beeku waldaa kana sin beeku eenyummaa nama tokkoyyuu hin beeku garuu akka waaqayyo harki waaqayyo mana kana jiru immoo waaqayyoon nan amana ufeen taa'ee isinis immoo jalqabuma duraarratti kadhanni jalqabamee raajummaan jalqabamee ka'e obboleettii naan jettanii nagaafattanii bakka dhufeef biyya dhufe sana nan dubbadde maaliif akka dhufes nan dubbadde otoo afaan koorraa hin xumuriini waaqayyo sagalee wal jijjiireera waaqayyo galmee galagalcheera jettan egaa maal jijjiirameera waaqayyo galmee galagalcheera sagalee wal jijjiirameera naan jedhan halleluuyaa achi booda paas maali waan dhufe kan nan dubbadde ati in danda'amu wantichi isin jedhame in danda'amu galii naan jette yookiin hidhamta yookiin galii naan jette waaqayyo immoo maal sin jedhe waaqayyo immoo in danda'amaa isa dadhabame iste kana waaqayyo hin xumuraa in argitaa uftee ugaa baataa naan jedhan jijjiirameera naan jedhan ameen hin jedhe gaafa sana bakka anis nan bo'aa xumurameera anis waan hin godhuun qabu garuu waaqayyo immoo as keessatti waan gurguddaa naaf jedhe paaspoortii ko kana narraa fuutanii inni namni deemii galiin danda'amu siin jedhe siif xumurameera har'aa booda amani waaqayyo immoo seenaa jijjiireera akkuma jedhamee dubbatame jimaata boruu akkuma boruu gaafa kamisa akkasiin jedhe waaqayyo kamis akkas naan jedhe saatii mayoona jimaata keessaatii immoo mana dhooleera keessaatii immoo daawwalan biiroorra haawii jedhan ooyyen jedhe innani kootu mee marii waa'ee paaspoortii keessa na mari'annaa waa ta'e haasoon irra garaganamaa jedhan Yesuus gooftaan achi booda naan naqee beellamarri asiin qabaa isa dursee naan naqee annaanii haasaa sanaa san siif kadhanneerra waaqayyo immoo akkana gargaaru nan amana isaantu na waame toon taane sagalee kaleessa asitti natti dubbatametu na gaggeessa. Oi kamisa waaqayyo sitti dubbate. Jimaata immoo Eloo naan jedhan. Hawwii kootu waa'ee kee hin mari'an. Hin mari'an. Nabi amaluu jedhaare. Galata namni itti goota. Halleluuyaa. Ishi gaafa jimaata si waamanii maal siin jedhan? Jimaata keessaatii na waamanii gubbaatti na naqee ganama waa'ee kiyaasaa oollee waan ta'eef bakka xumurameera kana koppii go'i itti dafinoo ganama. Namni galata qabu namni sagalee Iskina wajjin halleluuyaa jedhaa nama. Halleluuyaa. Akkasiidha. Namni amanuu jira. Borumaan eenyu haa ta'u ijoo? Eeddira namni namni amantaa alee haa ta'u boru? Nama torbaaf haa ta'u. Ameen halleluuyaa. Si xumurameera barnoota kee jalqabii siin jedhan. Si xumurameera gaafa dafinoo kootu galmaa'ee barnoota kee jalmari jedhanii akkuma jedhan naannaqee har'a torbee lammaffaa akkuma hiriyaa koo imimmaan koos naa qooree barachaan jira Yesuus. Ani apaco, siguratera, capucorati, si fosse sera. Ani apaco, siguratera, capucorati, si fosse sera. Ishi amma si xumuramee barnoota jalqabdeetta haalli si mijaa'eera. Naa mijaa'eera. Paaspoortiin kee sirrii miti siin jedhan. Paaspoortiinis dookimentiin kee sirrii miti naan Ishi jedhan. ammoo Amma sirratti waaqayyoo faa galatu barnoota kos barachaa. namni sadii duwwaa harka kee duwwaa ol naa qabiiti waan siin jedha. Namni amanuu jira galgala kana. Alahaan kaleessa karaa si dhaabe har'a barbaachisaa. An beeku galgala kana. Hin beeku galgala kana. Namni barbaadamu jira naan jedha waaqa. Nama torban barbaachiseera galgala. Jedha dhiyyaatiin dookimentiin koo jedhaa mala badaan. Galmee koo jedhaa dabadaan. Ilaalcha keessa galeera jedhaa. Ameen haleluuyaa. Dookimentiin gaa'ilaa, dookimentiin hojii karaa kamiyyuu kan karaa dhaabbate har'aa fi xanaa bahu.
Kaleessa koo dokumentiin arga jiru foonni ni miti. Ittiin biyya bakki hin nanne ati kana. Deemeera. Fatteetti ittiin. Ittiin Dura waggaa dheeraa hojjettee. Waggaa afuriin hojjette. Ilaala waggaa amma kana hojjettee isa ittiin galteedha dokumentiin kee yookaan paaspoortiin kee sirrii miti. Galgala kana waaqayyo boquu waa qaba. Nama torba amma nan kadhadha. Edaan nama torba waaqayyo kana qaba galgala. Kana amma dura galgala. Dhugaa waaqayyo nama torba dhugoon waa qabama. Alaaqi. Nama torba silkii kee kaasi. Bageetaa Yesuus nana mana. Silkii kee kaasi. Edaan. Nama torba. Edaan na nageessa yaa waaqayyo. Waan na nageessuuf galatoo. Inni fideera jedhame ishii jedheera naa dawwala. Kun ta'eera. Dhiitina harka galeera eebe. Edaan nama torba dhugaa waaqaqo. Dhugaa waaqaqo nana mana. Nana mana. Ishi tokko kanatti ta'e. Isa lammata nan qabaa naan jedhe. Dhugaa baatiin kun lammaffaa immoo akkuma hiriyoota koo ala deemee akkuma jedhe waggaa afur hojjedhee mana wayyeessumaa bitadhe dhaqqabde duwwaa 3 keessaa. Isa kana ergan bitadhee booda amma maqaan jijjiirraanii waggaa barreen gadda gara uumaan gale biyyatti. Maqaa jijjiirraan kun baay'ee na rakkise hamma har'aatti. Na rakkise ta'uu waldaa kan dhufeen jecha deddeebi'aan ture maqaan sun naa jijjiiramuu dide maqaa bishaanii gara kootti jijjiirrachuu. Bakka abdii kuteenii na dadhabee deeme dadhabee baasiis itti baasee dadhabee isa gaddaa kana erguma asitti dhufee naaf kadhatame du'aa'ee maqaa jijjiirraa sunirree waaqayyo lafan deemutti nama naa kaasee biiroo sana keessaa inni kunirree naaf xumurame maqaa koo gara maqaa kootti naa jijjiirame waaqayyo naa galate. Hallelujah. Meqiyyaati na wajjin ammoo hallelujah jedha. Hallelujah. Amma yoomii kan inni si jijjiirame maqaa? Dafinoo hin gaddaan haa xumurame. Torba sadan keessatti waan gurguddaa lama. Natti tolu kun dhugaa baatii yeroo akka itti namni adda bahu jechuudha. Har'a waan isaan beeku asii waa ta'ama. Ameen hallelujah. Amma ilaala. Dagatanii isheen dhiistee galuudha. Waan ajaa'ibu tokko sila waa tokko natti itti turte. Na jalaa hundumtu isaayyuu feel ta'e na jalaa dhaabbateera waan ta'eef nan dhufa jedhee maatii koof dawwallaan maatiin kee maal na jedhannaan jedhe. Didee bakkaan galmaa'uu deemii naan jedhaniin galmootu hin danda'amu naan jedhaniin jee itti daawwallaanii isaanis jecha bokkisaan natti deebisanii akka deebee achiin gallesii waan natti haasaani'a. Garuu kana keessatti waaqayyo ariifatee iddoo dukkanaa namnii fi homtuu nama dhagarre keessatti isa na yaadate kana waaqayyoon guddisaa naa galateeffadha. Yaa gooftaa na dhageessa si'uudis miti. Lafa ati jaallatte. Ameen. Eessadha jaallatte? Kuwait. Dhaqi. Ameen. Dhaqi. Ameen. Achi dhaqiitii saba kanaaf naaf tokkodha. Intalitti ishee gaafa sana dhaabadhee dhugaa baay'eedhaan. Ameen. Naa galateeffadhaa hojii jalqabeera jette. Ameen. Yaa caalaa caaltu hundumaa sidha guddaani. Hukumsiif sagadumaa bara hundaani. Du'a waraante harfii doomsi takka boonatti hin qabaanne. Si darbee diinni matumaa natti hin dhiyaanne. Yaa gooftota hundumaa sidha guddaani. Hukumsiif sagadumaa bara hundaani. Du'a waraante harfii doomsi takka boonatti hin qabaanne. Si darbee diinni matumaa natti hin dhiyaanne. Eenyu yaada kona goola bobaa kee jala noola bobaa kee jala noola bobaa kee jala. Eenyu yaada kona goola bobaa kee jala noola bobaa kee jala noola bobaa kee jala. Maaltu mandara koo goola bobaa kee jala noola bobaa kee jala noola bobaa kee jala. Eenyu yaada kona goola bobaa kee jala noola bobaa kee jala noola bobaa kee jala. Jira bobaa kee jala. Si jireenya naa dabala. Jira bobaa kee jala. Si
guddina naa dabala jira bobaa kee jala ayyaana naa dabala jira bobaa kee jala gulantaa naa dabala jira bobaa kee jala taraara naa dabala jira bobaa kee jala umuriisi naa dabala Dula halele situ warana komu etu magale humna malitta nama naasuma male farra faccise maqaan kee surraaf simboonatti gombise Yesus koo situ gaadduu ko gombise akka fardaan gulufaa akka billaacha gammoojjiin saffisa kootti fufaa akka kottee borofaa holqa gubbaarra lufaa hin shishu tabbaa furufaa holqa gubbaarra lufaa hin shishu tabbaa furufaa akka fardaan gulufaa akka billaacha gammoojjiin saffisa kootti fufaa akka kottee borofaa holqa gubbaarra lufaa hin shishu tabbaa furufaa holqa gubbaarra lufaa hin shishu tabbaa furufaa eenyu yaada kona